Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, oduun keenya kan galgala kamisaa haala yeroo ammaa irratti waan qophaa'ee jiruuf isiniif dhiyeessinaan waliin tura. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa roobii hagayya 18 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 12 bara 2013. Keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenshaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksiseera. Finfinnee keessatti bokkaa cimaan cabbiidhaan wal makee roobee lubbuu namaatii fi qabeenya irratti balaa geessiseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Attamooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Ejjennoolee Yuunaayitid Isteetsi qabatte hangi tokko gocha seeraan alaa TPLF kan jajjabeessu ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ittaanaa muummicha ministeeraaf ministeeriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrey Feltman waliin dhimmoota yeroo kan Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Marii sana ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan dubbiimaan ministeerii dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii TPLF gocha isaarraa akka of qusatu Yuunaayitid Isteetsi gocha isaa bul'inatti akka balaaleffattu obbo Dammaqan gaafataniiru jedhan. Jeffrey Feltman gama isaaniin Yuunaayitid Isteetsi olaantummaa biyya Itoophiyaaf tokkummaa isheef ejjennoo murannoo qabu qabaachuu isaanii ibsanii rakkoon amma jiru karaa nagaa akka furamu gaafachuu isaaniillee Ambaasaadder Diinaan dubbataniiru. Mootummaan rakkoo sana ilaalchisee paartilee siyaasaa mara waliin dubbataa jiraachuusaa Ambaasaadder Feltmaniif ibsamuusaa beeksisanii jiran. Waliigaltee lola dhaabinsaa irra ga'uuf haal duree kan kaa'e TPLF naannolee Affaariif Amaaraa keessatti weerara kan inni raawwate mootummaan haal duree sana akkasumatu dirqisiisu akkasumas gama maraan kan cufaa ta'e daandii Tigraayitti geessu bansiisuuf akka ta'e ibsuunsaa ni yaadatama. Baatii 3 dura jalqaba baatii caamsaarra Itoophiyaa kan daawwatan Ambaasaadder Jeffrey Feltman irra deebii gara Itoophiyaa innaa isaan dhufan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama Turkiitti qajeelan. Muummichi ministeerichaa daawwannaa hojiif Turkii Ankaraa seenuu isaanii waajjirri isaanii guyyaa har'aa akka beeksise yoo ta'u, Ambaasaadder Feltman muummicha ministeeraa waliin wal arguuf durumaan beellamni qabame akka hin jiraatin Ambaasaadder Diinaan ibsaniiru. Daawwannaa isaanii duraatiin garuu muummicha ministeerichaa waliin mari'achuu isaanii Itoophiyaatti kan argamu Eembasiin Yuunaayitid Isteetsi ibsee ture. Obbo Dammaqa waliin kaleessa kan mari'atan Feltman har'a immoo ministirii nagaa Mufriyaat Kamiliif abbaa alangaa muummicha Dr. Geediyoon Ximootiyoos waliin kan mari'atan ta'uu Ambaasaadder Muftiin beeksisaniiru. Itoophiyaa dura Jabuutii ka daawwatan gaanfa Afrikaaf jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Jeffrey Feltman ittaansuudhaan tokkummaa Emireetota Arabaa ka daawwatan yoo ta'u, daawwannaa isaanii biyyoota lamaanitti geggeessan dhimma Itoophiyaa waliin wal qabachuuf dhiisuusaa mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo akka hin qabaatin Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsaniiru jechuudhaan Keenedi Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Aangawoonni Itoophiyaa erga xumura baatii waxabajjii bara 2021 qabee lammiiwwan Tigraay Finfinnee keessa jiraatan walitti qabuun hidhaatti guuraniiru, humnaan qabanii achi buuteen dhabameera, yakka kabroos raawwataniiru. Aangawoonni kun lammiiwwan Tigraay humnaan qabuun achi buuteen dhabame ilaalchise battala gaafatamuu qabu. Kanneen ragaan qabatamaan yakka hojjechuu isaanii mul'isu utuu hin jiraatin hidhaman akka gadhiisamaniif loogii geggeessan dhaabuu qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsa baasee jira. Human Rights Watchitti daayirektarri dhimmootii gaanfa Afrikaa Laayitiitaa Baadar gama isaaniin torbanneen darban keessa humnoonni nagaa eegumsaa Itoophiyaa Finfinnee keessaa dhalattoota Tigraay walitti qabuun to'annaa jala oolchuudhaan humnaan qabanii dhabamuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan dhalattoota Tigraay irratti shakkii hin taane uumame hatattamaan dhaabsisuu qaba. Kanneen hidhaa keessa jiranis odeeffannoon eessa akka jiran akka ifaa ta'u kanneen miidhaan irra ga'eef furmaata kennuu qaba jedhan. Walakkeessa baatee adoolessaarra Koomishinarri Poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw sabaa himaaf akka ibsanitti dhalattoonni Tigraay 300 ol ta'an to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan kan mootummaan shororkeessummaan ramade TPLF'n deeggaruu isaaniitiif qorannaa jala jiru jedhan. Abbaan alangaa lammiiwwan nagaa irratti hin fuulleeffannu jedhanis Human Rights Watch hidhaa kana ilaalchisee qorannaa geggeesseen hedduun isaanii kana irratti fuulleeffatame sababa gosa isaaniitiin jedhee jira.
Jaarmiyaan koolugaltoota akka tokkummaa mootummootaa qubsuma yeroo hatattamaa kanneen Tigraay keessaa biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'aniif oolu dhiyeessuu itti fufuuf deeggarsa doolaara miliyoona 27 hatattamaan kan barbaadu ta'uu beeksise. Naannoo sana keessaa uummata miliyoona 2.1tu biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'uu isaaniis ibsee jira. Kaan Itoophiyaa keessaa baqatanii biyya ollaa Sudaan keessa qubatanii kan jiran yoo ta'u, hedduun immoo keellaalee biyyattii keessa jiru 116 keessa qubatanii jiru. IOM qubsumaaf meeshaalee kan nyaataa hin ta'in kan akka uffata qorraaf meeshaa nyaata ittiin bilcheessan dhiyeessuuf jecha garee jaalmorii gargaarsa biyya keessaaf sadarkaa addunyaa akkasumas dhaabolee tokkummaa mootummootaa 33 ta'an hoogganaa ture. Baatii adoolessaa keessa IOM kaaba Itoophiyaa keessatti rakkoo uumameen kanneen miidhaan irra ga'e gargaaruuf doolaara miliyoona 63.4 gargaarsa kan gaafate yoo ta'u, kana keessaa doolaara miliyoona 28.7 qofaa argachuu ibsee jira. Galmee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Faarratti abbaan alangaa himannaa kan irratti dhiyeesse himannaan yakkaa kaleessa mana murtiitti dubbisaan dhageessifameera. Abukaatooleen namoota ofirraa ittisanii maamiltoonni isaanii wabiin akka gadhiisaman gaafatan abbaan alangaa mormee jira. Abbaan alangaa himannaa kan irratti dhiyeesse namoota 58f dhaabolee keessaa kaleessa namoonni 21 himannaa irratti dhiyaate manni murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddachi tokkoffaan kan yakka shororkaaf dhaddachi dhimmootii heeraa himannaa sana dubbisaan dhageessiseera. Himannaan kunis kan agarsiisu gosa lama yoo ta'u, inni jalqabaa himatamtoonni seera filannoo baasuuf raawwachiisuun aangoo mootummaa federaalaa qofaa ta'etu jiru filannoo farra heeraa geggeessuudhaan kan beekannaan seeraa kennameef mootummaa naannoo Tigraay karaa seeraan alaa jijjiiruudhaan heeraaf sirna heeraa irratti yakka raawwachuudhaan himatamani. Himannaan gosa lammataa abbaan alangaa dhiyeesse immoo falaasama himatamtootaa fiixaan baasuuf mootummaa humnaan fonqolchuu yaaduudhaan haleellaa raayyaa waraana biyyaa gama kaabaa irratti jalqabamee fi duula seera eegsisuutiin dantaa biyyaaf jecha kan hin tarreeffamne lubbuu namaa badeef qaama namaaf qabeenyaarra miidhaan waan ga'eef jecha himatamtoonni waliin ta'uudhaan kaayyoo siyaasaa qaban galmaan ga'uuf jecha mootummaa dirqisiisuu yaaduudhaan hojii qooddatanii miseensota raayyaa ittisa biyyaaf namoota eenyummaan isaanii hin beekamne kan ajjeesisaniif iggitanii bakkaa bakkatti geessaa waan turaniif yakka shororkeessummaa dalaganiif himataman jedha. Manni murtii himannaa sana dubbisaan erga dhageessisee booda abukaatooleen himatamtootaa maamiltoonni isaanii wabiin akka gadhiisaman iyyata isaan barreeffamaan dhiyeessan irratti gam lamaanuu wal falmii jechootaa gaggeessaniiru. Abbaan alangaa gaaffii abukaatooleen himatamtootaa dhiyeessan mormee jira. Akka falmii abbaa alangaatti himannaan dhiyaate yoo balleessaan itti murame hidhaa umrii guutuu hanga du'aatti kan adabsiisu waan ta'eef manni murtii mirga wabii eegsisuuf hin qabu jedhee jira. Kanneen ragaa ba'anis himatamtoonni waan isaan arganiif balaa irra geessisuu akka danda'an abbaan alangaa mana murtiif ibsee jira. Abukaatooleen himatamtootaa gama isaaniitiin maamiltoonni keenya karaawwatan filannoo qindeessuuf geggeessuun raayyaa waraanaa Tigraay ijaaruun du'a hin dhaqqabsiisne. Du'a kan dhaqqabsiise lola jalqabamee jechuun falman. Seerri shororkeessummaas kan raggaasifame gochi kun erga raawwatamee booda waan ta'eef seerri boodatti deebi'ee adabuun irra hin jiru jechuun falmaniiru. Manni murtii falmii gam lamaanii erga dhaggeeffatee booda murtii guyyaa borii gama waajjiraatiin kennuuf beellamee jira. Ofirraa ittisuuf himannaa sadarkaa duraa kan himatamtootaa simachuuf manni murtichaa onkoloolessa 22 bara 2014tti beellama qabeera jechuudhaan Mallas Kaachoo Ammahaa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenshaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksiseera. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Abiyooti Albooroo VOA'f ibsa kennaniin hidhattoonni kun osoo hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti haleellaa raawwachuuf jedhanii humna nageenyaa mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhan. Ibsa mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuz kanaa fi gama hidhattoota Gumuzii irraa deebii argachuu fi yaaliin hanga ammaatti godhame hin milkoofne. Bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay kan gaafataman immoo kun oduu dharaatii jedhan. Dhimma kanarratti gabaasni Naakoor Malkaa Amboorraa qindeesse itti aanee dhiyaata. Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abiyoot Albooroo raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnootni naga eegumsaa mootummaa naannoo federaalaa waliin ta'uudhaan hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'u jedhan irratti tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Kunis kan ta'e sanbata guddaa dheengaddaa jechuunis
akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 9 bara 2013 ta'uudha kan dubbatanii jiran. Haala hidhattootaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Abiyoot. Lakkoofsa hidhattoota kanneenii sirriidhumatti hangana jechuun danda'amudha baatus farreen nageenyaa 170 caalan kasaaraan irra ga'ee jira. Isaan keessaa 16 miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay Abutidha. Kanneen biroo ammoo kan Abuti leenjisee Maqaleetti waamuun ergama kenneefii ture maqaa Koongireesii Federaalistii jedhuun kan socho'anii. Kan waan kana qindeessu Abuti yommuu ta'u, isa malee hidhattootni sosochii bilisummaa diimokiraasii uummata Gumuz Guudeen jedhanii waamamanis jiru. Jarri kun waliin qindaa'aniiti kallattii Sudaaniin seenanii haleellaa kana raawwachuu kan yaadan jedhan. Obbo Abiyoot hidhattootni kunneen gama Sudaaniin seenuudhaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa biyyattiin dafqaaf dhiiga akkasumas immoo humnaaf maallaqa lammiilee isheetiin ijaarsisaa jirtu irratti haleellaa raawwachuuf kan yaadanii jedhan. Haleellaa isaanii itti fufuun waan yaadan kan biraas qabu jedhu obbo Abiyoot. Namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti haleellaa raawwachuuf kan karoorsan jalqaba irratti. Inni lammaffaan immoo sarara daandii hidha haaromsaa kutuudhaan hojiin akka gufatuuf kan barbaadan. Inni sadaffaanis daandiin Abbayyatti geessu waan jiruuf naannoo Amaaraa bakka Qwaaraa jedhamu seenuudhaan haleellaa raawwachuudhaaf humnoonni kun kan yaadan. Humni nageegumsaa mootummaa qindaa'e humna naannoo federaalaa akkasumas naannolee Gaambeellaa fi naannoo Kibbaa waliin ta'uudhaan osoo haleellaan kun hin raawwatamin dhorkuun danda'amee jira jedhan. Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay Abutidhaa jechuu isaanii wal qabatee waan ittiin isaan ta'uu mirkaneeffatan irratti akkas jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni Abut eenyu akka ta'an bifuma isaaniirraa beekuun ni danda'ama. Gama biraan hidhattoota ajjeefaman irraa waraqaa eenyummeessaa isaaniirraa mirkaneessuu dandeenyeerra. Kanneen boojaman illee gareen Abut akka isaan qindeessee erge kan ragaanuuf ba'an jedhan. Himannaa mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa diimokiraasii uummata Gumuz Guudeen jedhaman irratti dhiyeessuuf hangoota isaaniirraa bilbilaan dhimma kana irratti deebii argachuudhaaf yaaliin ammaaf goone hin milkoofne. Gama Abutirraa bakka bootni gaafataman kun oduu dharaati jechuudhaan kana caala waan ibsan akka hin jirre dubbatanii jiru. Obbo Abiyoot naannoo Beenishaangul Gumuziif biyyattii shororkeessuudhaaf qaamolee hojjetaa jiran irratti tarkaanfiin ni fudhatamaa jedhan. Adda durummaan abbaan shiraa inni guddaan Abutidha. Isarratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne fudhatamaa jira. Yeroo inni badu ergamtootni isaas faana baduu malu. Koomaand poostiin Matakkal keessa jirus tarkaanfii fudhachaa jira. Kanneen karaa nagaa hin dhufne mararratti tarkaanfiin koomaand poostiitiin fudhatamuu ni ibsa. Bakkeewwan koomaand poostiin ala ta'an akka Kaamashiitti illee ergamtootni TPLF waan jiraniif humnootni mootummaa wal qindeessuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Gareen Abut baduudhaaf jiru yeroo dhumaadhaaf haleellaa raawwachuudhaaf waan tattaafatuuf hawaasnis humna nageenyaa wajjin qindaa'uudhaan garee biyya diiguu barbaadu kana hanga dhumaatti balleessuu qaba jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti haleellaawwan raawwataman maqsuun naannicha tasgabbeessuudhaaf karoorfamee baatii jaha dura bulchiinsi koomaand poostii Leetanaal Jeneraal Asraat Dinneerootiin geggeeffamu muummicha ministeeraa Itiyoophiyaatiin hundeeffamuun isaanii yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtanu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Gabaasa ittaanutti ce'uu keenyaan dura wallee ittaanu isin affeera. Daramalee barri dhugaan deemuu dide jiru
mannaata naaf ol nyaate wal fide Kunkaduga mormu kunkadara mormu Dariba sabase nuke salalise Roroti jabese duga biya base Dariba sabase nuke salalise Roroti jabese duga biya base oh oh Naman wal jalatu duida gara gode jiru ti amme se wala fande bise aha aha oh 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 aha Tanaaf ol nyaate wal fite meenyu kan dhugaaf dhaabbate soba dhabamsiisuuf akkaan kan dirmate soba dhabamsiisuuf akkaan kan dirmate Tumsi darajime duganu kamame dara lafa gute ardille dise warren duga tumsu jiruti adese dara lafa gute ardille dise warren dubu tumsu jiruti adese Biti gurguddate mirga wali eje bilisum margate abro pafeshiya biti gurguddate mirga wali eje bilisum margate oh Finfinnee keessatti bokkaa cimaa cabbiidhaan wal makee roobeen lubbuu namootaa fi qabeenya irratti balaan ga'uu isaa Komishiniin hojii gaggeessaa abiddaa fi sodaa balaa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Amma gabaasni kun qindaa'etti kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftoo seeminaarii waldaa Makaana Yesuus keessatti namoonni 8 akka du'an beekameera. Akka pirezidaantiin waldaa Makaana Yesuus lubni Yoonaas Higgazuu jedhanitti abbootii warraa 18 irratti balaan qaqqabeera. Sahaay Daamxoo gabaasa kana bal'inaan qabdi. Hagayya 11 bara 2013 rooba hamaa cabbii makatee roobeen bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti jiraattotarra balaan qaqqabeera. Keessumaa naannoo Xooraayiloochii fi marfata 18 jedhamuun beekamutti sababa rooba kanaan lolaa mudateen qabeenya irratti miidhaan gaheera.
Naannawa lagni Aqaaqii irra darbu cinaatti kan argamu mooraa Makaana Yesuusii Seminaarii jedhamu lolaan seenuudhaan lubbuu jiraattota mooraa sanaa keessaa namoota muraasa galaafateera. Faarfataa Kabaafidoo jiraattota mooraa seminaarii keessa jiran keessaa isa tokko yoo ta'u waggoota 12 mooraa kana keessa akka jiraate ibsuun balaan akkasii waggaa 10 dura qaqqabee ture garuu haga kana rifaasisaa miti jechuun ibseera. Taatee 10 keessa kan roobii bokkaa xiqqoo isheetti qabu. 10 roobii booddee garuu iyyi dhaga'ame naannoo biiroo keenyaatti rarraadha jechuudha. Naannoon suniif faranjoota itti gaggala. Faranjoota kana wallixee mi'a isaanii fuudhee bahee isaaniin gargaaruu tolfiinnu bishaanni kun ispiidii guddaadhaan kan irraan dhufe humni biraan. Akka waan naanee maatii keenya gajjalaatiin galanii maatii keenya bilbileeni gadi baa'achaanii bilbilaan fiigaa karaa gararraa aspaaltii karaa miti. Kun mul'atu. Gosa agartan kun mul'atu. Daggala keessan fiigaa ture akka ijoollee kobaadhee baasee gara ol baasee aspaaltii irratti deebi'ee warra kaan dhagee fudhee baasutti kaanee tumannu warra jalla karaa gadi dadhabame warra sana gommaa afuufan kanaan irra keenya maanguddoota ijoollee gara 8 kana karaa gadi garuu ni danda'ama. Ani humna ol. Kanaaf amma kanitti ijoollee rakkatanii maal jedhanii sa'aatii 3 walakkaa keessa mana yaabanii mana guutuu irra jiran ta'e mana yaabanii qorqorroo buqqisanii itti galanii reeffa 3 haasan jechaadha. Tun argu. Kana booddee sa'aatii 4 walakkaa keessa yaalamee dadhabamee galan. Har'a ganama 3 immoo indagana reeffa arganii. Amma immoo reeffa tokkotu iddoon isaa walaalamee arbaa namni immoo hospitaalatti galan immoo nama 4 ol dhukkufatanii jechuudha. Sababa balaa lolaa kanaan lubbuun isaanii darbee barbaacha hojjettoota koomishinii hooggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee fi jiraattota naannoo sanaatiin reenfi argame hanga yoonaatti 8 qofa. Koomishinarri koomishinii hooggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee Salamoon Fissahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti lolaan kaleessa magaalaa Finfinneetti mudate miidhaa guddaa qaqqabsiiseera jedhan. በርካታ የከተማችን አካባቢዎች ነው አደጋዎቹ የደረሱ። ያው ይሄኛው አሁን ያለንበት ቦታ የጀርመን መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው ከሌሎቹ ትንሽ ጠንከር ያለ Iddoo hedduutti akka magaalaa keenyaatti balaan kun kan qaqqabe. Bakki amma jirru kun addabaabaayii Jarman bakka mooraa Makaana Yesuusii Seminaara jedhamutti balaan lubbuu namootaa irra waan ga'eef xiyyeeffannoon itti kenname. Garuu sababa lolaa kaleessaatiin magaalaa Finfinneetti iddoo hedduutti kan qabeenyi hedduun barbadaa'e. Ka'umsi balaa kanaa lolaadha. Lolaa kana maaliif ittisuu dadhabnee kan jedhuuf bakka adda addaatti ka'umsa balaati wantoota jedhaman irratti dursinee hojjechuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf naannawaa mooraa seeminaariitti akka lagni Aqaaqii cabsatee hin seenneef ijaarsi tolfamee jira. Kuni lolaan karaa biraatiin seenee akka hin baane godhee jira. Sababa kanaanis bishaan mana irra ba'ee lubbuu daa'immanii galaafateera. Kan biraa yeroo bonaa laga kana irratti biyyeenis ta'e balfi garaagaraa ni gatama. Kun akka bishaan hin darbine dhorkeera. Dhimmi ijoo kan biraa immoo ijaarsa laga biratti taasifamudha. Akka magaalaa Finfinneetti rakkoonni guddaan kana. Akka seeraatti meetira 30 irraa fagaachuu qaba. Garuu kun mul'achaa hin jiru. Meetira 5-10 hin caalle irratti kan ijaaramaa jiru. Qaamni dhimmi kun ilaallatu irratti hojjechuu qaba. Lubni Yoonaas Iggazuu pirezidaantii waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa gama isaaniin deeggarsa namoomaa hawaasni naannawaa sana taasisaniif galateeffatanii ta'ii kaleessa mooraa seminaariitti mudate ibsaniiru. Rakkinni kun dhufuu danda'a kan jedhamu yaaddoofnee bulchiisa magaalaatii wajjiniin dudubbataa turre. Maaliif bishaan guddaatu bishaan Aqaaqii jedhamu kanatu yaa'a gubbaadha. Markaatoodhaa kaasee Buraayyuu kaasee Askoodhaa kaasee sawaa hundumaa haree dhufaa. Haa ta'uyyuu malee gara gadiitiin riqichi tokko kan ijaaramee jiru dhiphaa gatii ta'ee fi yeroo bishaan guutee dhufu ol deebi'aa jennee isa kana bulchiisa magaalaatti ijataa turre har'a borootuma jedhanii kun ta'uu danda'a kan jedhamu yaaddoo qabna turre garuu yoo ta'e iyyuu akkuma hammuma dur ta'u dur darbee ganna haalli kun hin uumama mana guutee hin beeku bakkeessaati malee egaa bishaan manarra erga ba'ee booddee immoo lubbuun achi keessaa ba'uu hin danda'u egaa baay'ee rakkina guddaadha amma egaa kana keessatti akkuma jedhe maatii gara 18 kan ta'antu hubaatiin irra ga'e. Bulchiinsa magaalattiitti hanga yoonaatti sababa lolaatiin qabeenyi barbadaa'e tilmaamni isaa hin beekamne reenfa namoota badanii barbaachuun itti fufee jira. Gama biraatiin itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee lubbuu namootaa sababa lolaatiin darbeef gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan namoota lubbuun hafan deebisanii dhaabuudhaaf bulchiinsi magaalaa deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Natti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Waggaa 10 dura sabni Sudaan Kibbaa biyya Sudaan irraa addaan ba'uudhaaf sagaleedhaan murteesse. Gammachuudhaa fi abdii guddaadhaan
addunyaa irratti biyyi haaraan adoolessa 9 bara 2011 dhalatte. Haa ta'u malee gammachuun sun hundi ittuu fagoon deemin gara abdii dhabiinsaatti jijjiiramaa deeme. Sababni isaas ji'a muddee bara 2013 wal'aansoon aangoo pireezidaant Salvaakiirii fi itti aanaa pireezidaantii Reek Maashaar gidduutti ka'ee gara walwaraansaatti bal'ate. Walwaraansichi bara 2018 waliigaltee nagaa mallatteeffameen dhaabbate. Haa ta'u malee akka gabaasni Komishiiniin Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtoomanii ji'a guraandhalaa keessa baasee ibsutti ammayyuu okkorri itti fufee jira. Akka ibsi biyyoottan sadan Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdamii fi Noorweey baasan jedhutti jeequmsa walitti bu'iinsaan walqabateen beelaan, lolaadhaan, dhukkubaan kan ka'e seenaan waggaa 10 jalqabaa biyya haaraa kanaa rakkinaan kan guutamedha. Biyyoottan sadan haala gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf akkasumas nageenya hojjettoota gargaarsaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin atattamaan hokkora dhaabuu akka fudhatamu gaafataniiru. Akka ibsa biyyoottan sadaniitti bu'ii gaariin waliigaltee nageenyaa bara 2018 lammiilee biyyattii amma tokko irratti mul'atee ture. Ibsa addaatiin hoggantuun USAID Samantaa Paawer akka jedhanitti hoggantoonni Sudaan Kibbaa fedhii gargaarsa addunyaa galii biyyattiin gaazii boba'aa irraa argattu. Carraalee biroo kan lakkoobsa hin qabne kan saba isaanii miiliyoonii 12 ol kaasuu danda'u balleessaniiru. Har'a yeroo kamiinuu caalaa lammiileen Sudaan Kibbaa harka 3 keessaa harki 2 beelaaf saaxilamanii jiru. Samantaa Paawer itti dabalanii akka jedhanitti lammiilee biyyattii keessaa harki 3 yookiin miiliyoonni 3.8 akka qe'ee isaanii irraa buqqa'anitti jiru. Kana keessaa namoonni miiliyoonii 2.2 biyyoottan ollaa keessatti kan baqatanii jiraatanudha. Miiliyoonni 1.6 ammoo achuma biyya isaanii keessatti warreen buqqa'anidha. Hokkora dhaabsisuudhaan alatti hoggantoonni Sudaan Kibbaa akka lammiilee biyya isaanii dursanuu fi akka tajaajilan gaafatan biyyoottan sadanii fi Samantaa Paawer ibsa adda addaa of danda'een. Filannoo naga qabeessa, amanamaadhaa fi hunda hirmaachisaa ta'ee fi gadi fageenyaan qophaa'amuu qaba. Humni waloo qophaa'uu qaba. Haalli haqaa yeroo ce'umsaa guutummaadhaan hundaa'utu irra jira. Akkasumas amma danda'ametti fooyya'insi faayinaansii mul'achuu qaba. Yeroo ammaa Sudaan Kibbaa jireenya waggaa 10ffaa lammaffaa keessa seenaa jirti. Biyyoottan sadan guddina amma ammaatti argame simataniiru. Warreen waliigaltee taasisan itti gaafatamummaa waadaa isaanii fudhachuudhaa fi daddafanii fuula duratti deemuu qabu jedha ibsi biyyoottan sadanii. Samantaa Paawer karaa isaaniitiin akka jedhanitti hoggantoota Sudaan Kibbaa warreen waliigaltee nageenyaa mallatteessanii fi waadaa waliigaltee isaanii keessatti seenan hojiirra oolchuun biyya waggoottan dheeraadhaa fi abjuu isaanii turte biyya qabsoo bilisummaatiin argatan guddisuudhaa fi hojii jabaa jalqabuun yeroon isaa